Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Oltiin nagaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa eegaleera. Sagantaa har'aatiin araara koree qindeessituu mana lubummaa Oromiyaa fi Sinoodosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa jidduu jiru. Uummanni Oromoo afaan ofiitiin Bataskaana amantii isaa kabaju waan jedheef namni dhiifama gaafatu lafa fayyaa qabu moo nama maraadha? Duula mormii mootummaa guyyaa kaleessaa sa'aatii 24f marsaalee hawaasaa irratti taasifame ilaalchisee yaada dhaaba biyya bulchaa jiru. Namni lubbuu namaa seeraan ala dabarsee fi humna seeraan ala fayyadame yoo jiraate qoratamee seeratti dhiyaachuu qabaa jedhee namana. Bakakkaan yoo nama ajjeese akka aadaatti nagaa gaafate yookiin ni bareechee jedhama. Kuni maaliifi? Gabaasa harkaa qabna. Gidduutti ammoo oduu gaggabaaboollee isinitti himna. Ani Baqqalaa Toomaati. Guyyaa kaleessaa marsaalee hawaasaa adda durummaan ammoo Tiwiitarii irratti sa'aatii 24f duulli mormii mootummaa Itoophiyaa haashtaagiiwwan 300 live 3 months akkasumas problems tyranny not ethnicity jedhuun gaggeeffamaa oole. Rogeeyyiin duula kana irratti hirmaatan baatilee sadan darban namoonni nagaa 300 humnoota nageenyaa mootummaan ajjeefamaniiru jedhu. Suuraa namoota ajjeefaman jedhanis maqaa isaanii waliin marsaalee hawaasaa irratti maxxansaa turan. Waa'ee namoota baatilee sadan darban ajjeefaman jedhaman kana dhaabbilee mirga namoomaa fi dhaaba biyya bulchu gaafanneera. Amnesty Internationality qorataa gaanfa Afrikaa kataan obbo Fissaha Taklee ka jedhaniin haa eegallu. 300 ነው የሚለውን ላይ namoonni yeroo garaagaraatti ajjeefamaa turan 300dha kan jedhu mirkaneessuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee hiriira dhiyeenya lixa Harargeetti taasifameen yoo xiqqaate namoonni 20 qaamota nageenyaan ajjeefamaniiru. Walaayittaattis namoonni 16 ajjeefamaniiru. Booranaaf Gujiittis akkasuma. Kun egaa baatii waxabajjii asiittidha. Ajjechaa qaamoleen nageenyaa raawwataniin alatti walitti bu'iinsa hawaasaa fi haleellaa qaamoleen hidhatan raawwataniin fulbaana keessa Benishaangulitti namoonni ajjeefamaniiru. Dhiyoo kana ammoo godina Beenchi Maajii Gurraa Fardaatti qaamota hidhataniin namoonni ajjeefamaniiru. Mootummaan mirga namoomaa kabachiisuuf yoo kutannoo qabaate qaamota nageenyaa gochaa kanarratti hirmaatan seeratti dhiyeessuu qaba. Hanga har'aa garuu qaamni nageenyaa seeratti dhiyaate hin mul'atu. Itoophiyaa keessa sirni seeraa gahaa ta'e kan qaamota nageenyaa gaafachiisu jira. Mootummaan seerota kana yoo raawwachiise malee rakkoon kun carraan itti fufuusaa bal'aadha. Rogeeyyiin duula marsaalee hawaasaa kana qindeessan Itoophiyaa keessatti namni kadu'aa jiru akka mootummaan jedhu walitti bu'iinsa sabaan osoo hin taane abbaa irrummaa mootummaatiin jedhu. Komishinarri Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa garuu lamaanuu sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti mul'atuuf sababaa jedhan. ሰብአዊ መብት ቀውስ ምንድነው? ከፖለቲካ ቀውሱ የሚመነጭ ግጭት አለ። ከዛ ደግሞ የጸጥታ ኃይሎች ደግሞ dhimma nageenyaan wal qabatee rakkoon sarbama mirgaa jiru walitti bu'iinsi rakkoo walxaxaa siyaasaan kan dhufudha. Rakkoo kana tasgabbeessuuf ammoo qaamotiin nageenyaa kutaalee biyyattii garaagaraatti yoo bobba'an rakkoon dhiittaa mirga namoomaa mudatus jira. Nuun lamaanuu nu yaaddessa. Qaamoleen nageenyaa kun haala rakkisaa keessatti akka hojjetan ni hubanna. Sababiin isaa ammoo naannoo tokkotti qaamoleen hidhatan kan mootummaa irratti qabsaa'an jiru. Haala kana keessatti qaamoleen nageenyaa ofii du'anii fi madaa'an akka jiran illee ni beekna. Walitti bu'iinsi uumamus ta'e isa tasgabbeessuuf jedhamee tarkaanfiin fudhatamu egaa agarsiiftuu siyaasa keenya walxaxaati jedheen yaada. የመከሰቱ ሁኔታ የፖለቲካ ቀውሱ መገለጫ ነው ብዬ አስባለሁ። dhimma kanarratti qaamolee mootummaa dhimmichi isaan ilaallate jenne garaagaraa irraa deebii argachuuf yaaliin goone nuuf hin milkoofne. Haa ta'u malee yaada isaanii kanuuf kennan itti gaafataman qunnamtii uummataa paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Hurrisaa waa'ee duula marsaalee hawaasaa adeemsifamaa ture akka quba hin qabne himanii waa'ee namoota ajjeefaman jedhamanii garuu kana jedhan. eenyuyyuu hadabarsu eessattuu hadarbu lubbuun namaa darbuu hin qabu. Kanaaf mootummaan adda baasaa jira, qulqulleessaa jira, poolisiin akkasumas immoo abbaan alangaa adda baasee namni lubbuu namaa seeraan ala dabarsee fi humna seeraan ala fayyadame yoo jiraate qoratamee seeratti dhiyaachuu qabaa jedhee namana. Eenyu eessatti akkamitti darbe kan jedhu ilaalaa deemuun baay'ee murteessaadha. Gabaasaalee har'aaf qopheeffanne kanneen hafanitti osoo hin darbiin oduu gaggabaaboon isinitti hima. Pireezidantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii hokkora tibbana biyyattii keessa jiruun namoonni 69 ajjeefamuu himan. Poolisoonni fi loltoonni kanneen ajjeefaman keessa jiru. Erga torban lamaas lammiileen biyyattii hiriira bahuun gocha gara jabinaa poolisii farra saamichaa biyyattii SARS jedhamuun raawwatamu balaaleffachaa jiru.
Halkan darbee walfalmii kallattii kamarsaa dhumaa akka taasisan morkattoonni pirezidantummaa Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi Joo Baayiden dhimmoota akka COVID-19 fi sanyummaa irratti wal dhaban malaammaltummaanis wal himatanii jiru. Filannoo guyyooti 11 hafan irratti Joo Baayiden sagalee caalmaan dursaa jiru. Lammiin Itilii ganna 52 yakka gudeeddii fi qocolloo saalaa 160 keessumaa shamarran ganna 18 gadii irratti raawwachuun shakkamee Jarmanii keessatti barbaadamaa ture. Firaansi keessatti to'annoo jala ooleera. Jarmanii keessatti haga ammaatti himanni 122 nama kanarratti dhiyaatee jira. Ameerikaan namoota dhibee COVID-19f hospitaala galan wal'aanuudhaaf qoricha Remdesivir jedhamu akka hojiirra ooluuf hayyamte. Yeroo dhiyeenya kana COVID-19 qabamanii ka turan pirezidaant Doonaald Tiraamp qorichi kun kan kennameef yoo ta'u akka dafanii fayyaniif isaan gargaareera jedhamee ture. Kooriyaan kaabaa dhukkeen chaayinaarraa gara ishiitti bubbisu Yellow Dust jedhamu COVID-19 nama saaxilaa jettee lammiilee isheen akka manaa hin baane akeekkachiifte. Dhukkeen kun gammoojjii Chaayinaa fi Mongooliyaarraa gara biyyoota Kooriyaa kaabaa fi kibbaatti waqtii muraasaaf kan bubbisudha. Kaayitaanutti wayitan ceehuu koree qindeessituu mana lubummaa Oromiyaa fi Sinodoosii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa jidduutti araarri eegalamuusaa luba Balaay Makoonnan BBC'tti himan. Araarichi adeemsarra jira akka jedhan luba Balaay dhiifama gaafatan jedhamee marsaalee hawaasaa irratti ka haasa'amu garuu dogoggora jedhaniiru. Haala araarri itti eegalee fi sadarkaa amma irra jiru kana nuun jedhan. Jaarsummaan jalqabamuun dhugaadha. Akkamitti jalqabamee namoonni mana amantii kana keessatti gahee qaban kaan hojjetaa mootummaa kaan hojjetaa dhuunfaa warra hojjetu beektonni hayyoonni amma jarri kun dhufanii nu dubbisanii nuti waan lama bichaa barbaanna jenne. Tokko manni lubummaa Ortodoksii Oromiyaa akka hundaa'u barbaanna. Walumaa gala Ortodoksiin manni amantaa keenya akka cimtu akka babal'attu barbaanna. Inni lammataa uummanni Oromoo mana amantaa kana keessatti gahee qubsaa argachuu bichaa odoon ta'in keessatti of laalee of beekee itti boonee itti mataa gadi qabatu odoon ta'in mataa ol qabatee bataskaanni tun aadaa fi afaan Oromoo kabajjee akka babal'attu barbaannaadha. Kanarratti tasmaamanii gara jaarsummaa seenna. Kanarratti waliin taane walitti dhufnu jenne. Kan ammaa maaltu bira dhaabbataadha bakka itti seennamee kan booda abboota dhaqanii gaafatan paatriyaarikii Xaqilaa Siraasikaajii fi Qidduus Sinodoos Waannaa Xaafii kan jedhaman. Isaan gaafataman kan ammaa nuti hin barbaannaa miti jedhan. Kan booda walitti dhufnee nu ibsi odoo Sinodoositti dhiyaatiin dura qabxii tokko lama sadi afur jennee teechifneera. Isa amma zirzirii odoo Sinodoosiin hin murteessin wanni lafa kaa'u hin jiru. Garuu Sinodoosiin qaamii Sinodoosii kan jedhamu maal godhee kanarratti tasmaammatanii gaafatamanii nus jenna. San booda Sinodoositti akka dhiyaannu godhamee Sinodoositti dhiyaadhee anatu haasaa dheeraa godhee Phaaphaasiin ka'ee dhaabbatee boo'ee jira gammachuu. Amma wanna tokkicha wanna beektusitti waan takka bichaa namni akka beeku dhiifama gaafatanii uummanni Oromoo afaan ofiitiin bataskaana amantii isaa kabaju waan jedheef namni dhiifama gaafatu nama fayyaa qabu moo nama maraatu. Na dagmoo dhiifama wanni nu gaafachiisu hin jiru. Numaa'u nuti kabajaa fi ulfina addaatiin nu kennamu akka qabu. Sinodoosiin nutti namni bataskaanaaf qabsaa'an akka keessanii hin jiru nuun jedhannu. Kana gaa boru miidiyaatti ani futa wajjinu. Kanaafuu kanarra jirame amma gaa maanguddoon nu jedduu jiruu fi koreen keenya fi qaamii Sinodoosiin irratti walii galee mirkaneessee Sinodoosii guutuutti dhiyeesseera. Sinodoosii guutuunis immoo ajandaa kanarratti laallamuu qaba jedhee dabarseera. Dura ajandaa kamtu laallamaa darbaa isa darbeera. Har'a yookaan boru hin laallama jennee yaadne. Kanaaf ibsi bal'aan sirriitti kennama tokkoon anaanis abboonnis keenyi dogongora keenyas badii keenyas cimina keenyas uummatatti ibsinaa amma Sinodoosiin eega murteessee booda malee ammatti garuu ibsa bal'aa kanaa ol kennuu hin danda'amu. Galmi isaa uummata Oromootii fi bataskaana kan fayyadu. Saba kaanis kan fayyadu malee saba Oromoo kan muufachiisu hin jiru takka akka waliigalaa hin ta'us. Dhimma kanarratti ka dubbifne miseensi Sinodoosii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi itti gaafatamaan koominikeeshinii kutaa lallabaa Finfinnee Malaaka Hiyoot Abbaa Waldeeyyesuus Seefuu Sinodoosiin mana amantichaa dhimmicha harkaa qabaachuu nuuf mirkaneessaniiru.
paappaasonni tokko waa'ee kana akkanatti dhimmeenne ilaaluu nurra jiru araaraan walitti dhufanii isaanis mana lubummaa Oromiyaa jalqaban liqaayilaa Qasiis Balaay Mokonnin isaanis manatti deebi'anii akka mana isaaniiti kanaan duras manuma kana keessa jiraatanii manatti deebi'anii hojii asitti kennamee fi isaan bichaa miti warra isaan waliin jiru hundumaafuu hojiin kennamee fi gaafiin kanaan dura ka'aa jiru maroo gara fuulduraaf gaafiin akkuma itti fufu hundi keenyaa gaafisanis gaafii ofii godhatee isaanii achi garuu bataskaanni odoon addaan hin babbahin odoo addaan ciccitin bakka tokko ta'anii waa'ee nageenyaa waa'ee uummata Oromootiifis waa'ee hundumaafu waliin akka haasa'an ajandaan jiru. Araarri qaamolee lamaan jidduu jiru miseensota koree mana lubummaa Oromiyaa hunda kan hirmaachisu ta'uu Luba Balaay Mokonnin nutti himaniiru. Xumura irratti waa'ee bakakkaa waan qindeeffannee sin dhageessifna. Bakakkaan aadaa yookiin amantaa fi saayinsii keessatti hiika garaagaraa qaba. Oromiyaa iddoo adda addaatti yoo bakakkaan bu'ee nama ajjeese bakakkaan nama ajjeese hin jedhamu. Bakakkaan ni beeke, nagaa gaafate, ni bareeche yookaan ammoo waaqatu itti araarame yookiin itti gammadee jedhama. Kunis waan jedhamuuf qabaanuun jedha gabaasni Bizuu Warqolaana. Waqtii gannaa yeroo bokkaan yandoo roobu bakakkaan darbee mudatu lubbuu namaa yookaan kan beeladaa yoo galaafatu ni dhaga'ama. Yeroo balaan ga'uttis akkaataan itti maatiin miidhame balaa kan ittiin fudhatuu fi firriif ollaan itti jajjabeessus du'a kaan irraa addadha. Barsiifanni kun kutaa Oromiyaa adda addaatti bifa adda addaa qabaatus amala walitti dhiyaatu garuu nima qaba. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa kan jiraatan luba barsiisaa Kabbadaa Goobanaa jalqabumarraa yoo bakakkaan bu'ee balaa geessise ni ajjeese hin jedhamu jedhu. Bakakkaan balaa geessise hin jedhamu. Akka aadaatti nagaa gaafatee itti gammadee hin bareechee jedhama. Achi booda immoo gaafa namni maadhanni jedhu immoo bakka abbaa ga'isaafuu xinnaadhaa jedhama. Kabaja qabaa jechuudha akka aadaatti. Namni balaa bakakkaa saniin miidhame suni lubbuun yoo keessa jiraates yookaan yoo du'eeras ta'e bakkuma sanatti aannan itti naqamaa jedhu barsiisaa Kabbadaan. Aannan itti nammaa iddoo sana qabduu dhaabbata. Qabduu sibiila irraa hojjetamu jira. Kan kaa'u akka aadaatti ogeeyyii warra sibiila tumuu danda'an kanatu kaa'a. Isaaniin ta'a yerooma sana bokkaan hin caama. Bokkaan gaafa caamee jedhu nama sana iddoo sana aannan itti naqanii ililleedhaan simatu jechuudha. Gaafa akkas jiru namni bakakkaan itti gammade kun immoo lubbuun itti deebaa jedhee amanama. Nama du'e sanaaf ni bo'o osoo hin taane ni ililchu. Firaa fi maatiis yoo ta'e garumatti bo'o malee mul'isanii boohani. Yoo bo'anitti dabalaa jedhamees amanama. Warri bakakkaan itti gammade kun balaa irra gahee safeeffachuuf jecha sirni godhatanis ni jira. Hiddee jira. Hiddee ilchinnee kan jedhamu. Fi maatiin hundumtuu mataatti maratee abbaan warraa maatii warra bakakkaanii nagaa gaafate keessaa nama tokkos nama lamas dabalataniiti. Ulumaayii kan jedhamu jira. Muka ulumaayii kan jedhamu isa qabatanii gabaa keessa naanna'anii mataa midhaanii hundumaa ammaarratu. Mataa midhaanii hundumaa ammaaranii fudhanii galanii iddoo bakakkaan kun namas haa ta'u horiitti rukute kana gomjii 5tu dhaabbata. Gomjii 5 kana dhaabanii achirratti midhaan sassaabame gabaa keessa walitti qabame kana marqaa dhaqanii nama hundumaa nyaachisanii araarfatu. Waaqa araarfatu jechuudha. Waaqa araarfateeyyee. Ejensiin meetirooloojii biyyoolessaatti daayireektara raagaa haala qilleensaa fi akeekkachiisaa kan ta'an Aadde Caalii Dabalee ammoo bakakkaan dheekkamsa waaqaa osoo hin taane walitti bu'iinsa qilleensaati amantii wajjinis waan wal qabatu miti jedhu. Maaltu uumamaadha? Saayinsiin elektiriik chaarjitu uumamaadha. Negatiivii fi poozitiiviitu uumama. Baay'isee ho'inni isaa armaleedha gara digirii seelshiyasii 27 oliititti jedhamu. Kanaa oolan ta'uu Obboonni gadi bu'uun mooyyaa qilleensa qorraa kana keessa gatii gadii olii sagaleen dhageenyu kun baay'isee guddaadha. Ijaa kanaatiif ho'inni isaa baay'ee guddaa gatii ta'ee fi namni gubataa yookaan elektiriikinis ho'ina yeroo san uumamuun gubata. Maloota ittiin hawaasni balaa bakakkaan dhufurraa of eeguu qabus ni himu Aadde Caaliin. Biqiltuu jala dhaabatinaa. Bishaan keessas bishaanis elektiriikii kondaktaroos elektiriikiidha. Ofiifis immoo yaa'ii quxuxxanii taa'uu lafa gadi taa'uudha malee ol dhaabachuu dhiyaataa kana saayinsiin kan agarsiisu elektiriikiin tuqinaa fidiin cimaadhanii. Sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromoo kan xumura torban kanaa asumarratti raawwataa qopheessituun sagantichaa Firaa'ol Balay ogeessi istuudiyoo immoo Oskaar Bungaa waliin ta'uudhaan kan isin biraan gahaa turan Baqqalaa Toomaatii torbee sagantaa biraatiin walitti deebinaa horaa bulaa.